Ashama harka fuunee akkam jirtu jaalatamtootaaf kabajamtoota miidiyaa keenyaa hunduma keessaniif nagaan waaqayyoo isiniif yaa baay'atu jechaa seenaa jireenyaa moodel Qananii gabaabaa isaaniif dhiyeessinaa hamma xumuraatti nu hordofaa jechuun hawwii keenya yeroo hundumaati. Durbee Qananiin Addunyaa Waaqoo abbaa ishee obbo Addunyaa Waaqoo fi haadha ishee aadde Asteer Mokonnon irraa bara 1991 bitootessa 7 godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu magaalaa Michataatti dhalatte. Umrii ishee ijoollummaatti barnoota isheetiin jabduu fi hawaasa keessatti jaalatamtuu turte. Dhalattee umrii ishee 5tti bara 1996tti barnoota kan eegalte Qananiin barnoota sadarkaa tokkoffaa mana barnootaa mataa kuteessatti kan baratte yoo ta'u, barnoota ishee sadarkaa lammaffaa achuma magaalaa Michataatti mana barumsaa Machaaratti qabxii olaanaadhaan xumurte. Gara yuunivarsiitiitti imaltee carraa barnoota olaanaatiinis yuunivarsiitii Armaa Minci kan ishee ga'e yoo ta'u, yuunivarsiitiitti barnoota injineringii muummee haayidrooliing inda water injineeringiitiin bara 2011 eebbifamtee turte. Ogummaa baratteenis biiroo bishaanii fi injineringii Oromiyaatti qacaramuun yeroo murtaa'eef kan hojjette yoo ta'u, ergasii hojii moodelummaatiin jaalatamummaa guddaa fi beekamtii guddaa argattee jirti. Hojiilee beeksisaa bohaartii adda addaa keessatti maqaa kan horatte Qananiin fiilmii mata dureen isaa Rabbirraa jedhuun poroodiis gochuun hojii ishee jalqabaatiin industirii fiilmii biyya kanaa keessatti ashaaraa mataa ishee kaayattee jirti. Bara 2015 keessatti kaadhimaa ishee fi jaalallee ishee kan ta'e artist Andu'aalam Gosaa waliin seenaa jaalalaa isaanii kan eegalan yoo ta'u, waggoota kaan darbaniif waliin jiraachaa egeree isaanii keessatti immoo maatii waliin horachuuf karooran jiraachaa turan. Kanaan osoo jiranii wiixata kaleessaa keessatti barii bitootessa 2tti bari'u mana isheetti sababa ammaaf adda hin baafamneen gamoo mana ishee darbii 5 irraa kuftee boqotte. Moodel Qananiin Addunyaa Waaqoo dhalattee umrii 25tti du'aan boqottee jirti. Sirna awwaalcha ishees guyyaa har'aa Bataskaana Kaateediraal Qulqulluu Sillaasetti bakka firootaa fi maatii fi jaalattoonni ishee argamanitti raawwatee jira. Anaan obboleettii koo silaas maal godhuu kabajaas si gaggeessinaa Waaqayyo lubbuu kee amaaru boolla kee daadhinaa guutu jechuun hawwii keenya yeroo hundumaati. Akkasumas maatii isheetiif jajjabina weellisaa Andu'aalam Gosaa haadhoo koo Waaqayyo si haa jabeessu jechuun hawwii keenya yeroo hundumaati. Waan na dhaggeeffattaniif kabaji keessan guddaadha. Ulfaadhaa, horaa bulaa, deebanaa. Ani qaxalee keessan niftudha.